daawwattoota fi kabajamtoota jalatamtoota akkasumas maatii biqqee YouTube jalatti kan argamtan obboleewwan koo nageenyi waaqayyoo akkuma jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Ani egaa obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaadha isin akka hin jirtu isiniin jecha guyyaa har'aatis immoo iyyuu viidiyoo biraatiin feetanan jira. Akkasuma obboleewwan koo viidiyoo koo laayik gochuu, sheer gochuu hin dagatiin jajjabeessu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo iyyuu keessummaa qabadee dhufeetanan jira. Keessummaa koo sinaas himadhaa. Keessummaan koo guyyaa har'aa obboleettii keenya Muluu YouTube fi akkasuma Misaa Show jechuudha. Egaa obboleewwan keenya kana lamaan qabadee dhufee jira jechuudha. Isaa wajjiniin turtii gaariis ni taasistu. Akkasuma mana isaanis dhaxxanii viidiyoo isaanii daawwadhaa fi laayik godhaa jajjabeessan isiniin jedha. Egaa obboleewwan koo mana kootti argamtanii gammachuu ara wajjin qoodachuudhaaf gara mana kootti warreen dhuftan guddaan galatoomaa isiniin jedha. Muluu fi Misaa baay'een isin galateeffadha. Akkasuma Muluu yaada ati naa kaaste irratti guddaan galatoomaa isin jecha dhugaadhaa yeroo YouTube koo akkas turetti baay'ee tokko na wajjin dhibbattee akkasuma na wajjin hin cannaqamtee waa hedduu ta'aa turte. Anis asumaan baga gammaddee ana wajjin isin jecha baay'ee tokkoon si galateeffadha. Naaf galatoomii naaf jiraadhu isin jedha obboleetti koo kinoo har'as mana kootti argamtee gammachuu kee ana wajjin ibsachaa jirta guddaa galatoomii. Egaa akkasuma obboleetti koo Misaatis naaf galatoomii isin jecha asumaanii gara isaaniitti isin dabarsa jechuudha. Isaan wajjin turtii gaarii taasisaa obboleewwan koo. Egaa immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Asumaanis na jajjabeessaan isin jedha obboleewwan koo. Harka fuudhe kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Birqee Tuubii nagaartanii nagaa kootti galanii waaqayyoof haa ta'u. Isinillee bakka jirtan biyya jirtan haala jirtan hunda keessatti nagaan jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana gara mana Birqee dhufee jira. Wantan dhufee fi firii dadhabbishii ji'oota dheeraan duratti firii dadhabbishii guyyaa har'aa kana argattee itti milkoofteetti baga gammaddeen jedhanii gammachuu ishii wajjin qoodachuuf kan dhufe. Birqee baga gammaddee baga waaqayyoon si gargaaree baga milkooftee siin jedha. Akkasuma hordoftoonni Birqeetillee isinillee baga gammaddanii isintu jajjabeessee guyyaa har'aa kana hangahee jechuudha. Asirratti wanti dubbachuu barbaadu tokko hordoftoonni Birqeellee ni beektan yoo ta'e chaanaala isheen amma seera YouTube guuttee irratti monitaati kana jechuudha. Ji'oota 3 dura adabee ture chaanaaliin ishee jechuudha. Sababa hin beekamneen osuma walumaan liiv irra jirruti waan ta'e wayii erge miseejii ergee kanaaf ji'a 3f adabee ture. Yeroo sana baay'ee tokko walumaan rifannee turre dhugaa maaliif nuti waa'ee YouTube yoo wanti tokko ergame rakkoon tokko jiraate wanti beeknu tokko hin jiru. Miseejii sana agarree isheen illee baay'ee rifattee turte ni gubate seete. Isheen rifaatu keessa ni gubate namni jettee waan akkas gubachuun didottee isheen natti dubbattee anillee baay'ee tokko rifadhee maaliif waliin irratti hojjechaa turre dadhabbiin ishii akka jalaa lafatti hafu hin barbaadu. Akkasuma yoo ta'e garuu yeroo saniif ji'a 3f adabee YouTube'n ishiin gubatee son taane ji'a 3f adabee ture. Haa ta'uutii isheenis abdii hin kunne dhugaa namni hundi keenya akkanatti osoo abdii kutuu baannee wanti tokko yoo nu mudate wanta nu mudate saniif bakka kennuu baannee akkasumas immoo bakka kufnetti hafu haala kam keessattuu rakkoon kamuu muudannoon kamuu yoo nu mudate mudannoo saniif rakkoo saniif bakka kennuu baannee fuuldura keenya ilaallee kaayyoo keenya ilaallee itti fufnee bakka guddaa keenya gabaabumaa wanti jechuu barbaade chaanaaliin ishii amma irratti monitaate kun gaafa inni adabu yeroo sanii baay'ee tokko nuti dhagahame ture. Haa ta'u malee isheenis abdii hin kutanne chaanaala isa lammataa bante obsa qabaachuudhaan jechuudha. Osoo nam tokkotti eega kun na adabee hangasii wayin hangasittiin taa'ee yeroo inni naaf banamutti yookaan naaf deebi'utti eega jechuun jira. Akkasuma immoo kanaan booda hin hojjedhu jedhanii abdii kutuu jira. Kanaafiyyuu yoomiyyuu abdii kutuu hin qabdanii Birqeenis isinii fakkeenya taatee abdiin qaba. Hunduma keenya fakkeenya taateetti sababni isaa duubatti hin deebinee na adabee jirette abdii hin kutanne. Kanaaf hiriyoota kiyya warra wajjin wal bare biraa hin hafu jettee YouTube haaraa bante akka haaraatti tokko jettee jalqabde jechuudha. Akka haaraatti tokko jettee jalqabde osoo irratti hojjettu isa immoo adabe kanarratti pileelistii taphachiisuudhaan ijoolleedhaan wal dammaruudhaan chaanaalii lamarratti hojjechaa turte. Guyyaan isaa xumurratee adabbii sirraa kaasee seera isaa guuttee monitaateetti dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Ammallee jajjabeessadha. Bakka guddaa akka itti geessu abdii sirraa qaba Birqee ammas jabaadhu yoomiyyuu hundumti keenya jechuudha.
wanta namni tokkoof harka kennuu hin qabnu mudannoo waanuma jiru wanti tokko akka nuti duubatti deebinu abdii kutannu nu taasisuu danda'a. Garuu immoo hojii hojjennu tokko keessatti yoo rakkoon nu mudate rakkoon sun yookaan mudannoon sun akka nuti duubatti deebinee kufnuuf osoo hin taane karaa ittiin fuulduratti deemnee guddannudha. Hojii kam keessattuu rakkoon nama mudachuun isaa hin oolu. Rakkoo sanaaf akkamitti keessa dabarraa maal gochuu qabna jennee itti yaadnee obsa qabaannee gara fuuldura keenyaa yoo laalle yoomiyyuu duubatti deebi'uu hin qabnu jechuudha. Duubattis hin deebinu jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu wanti kamuu isin haa mudatu abdii hin kutatinaa. Fuuldura keessan malee duuba keessanitti hin deebi'inaa isiniin jedha. Kanaaf immoo birqeen isiniif fakkeenya taatee abdiin qaba. Maaliif abdii osoo hin kutatin wanta ishee mudate san dhiistee chaanara haala jalqabdee isarrattis immoo isa adabeerrattis pileelistii taphachiisuudhaan ijoolleedhaan wal dammaruudhaan gaafa inni guyyaa isaa guute irraa kaasuuf seera isaa guuttee monii taate jechuudha. Hunduma keenyaafuu fakkeenya guddaa akka nuuf taatu abdii isinirraa qaba. Xumuree jira galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harka fuunee jirtu kabajamtoota daawwattoota birqeetuuf jirtu baga jiraattan obboloota koo. Har'a mana birqeetuuf ittiin argama. Birqee koo baga gammaddee baga rabbi si gammachiisee baga rabbi bu'aa dadhabbii firii dadhabbii keetii si milkeessa siin jedha bareedduu koo guyyaa gammachuu keetii kana arguuf guddaa baay'ee namatti nama gammachiisaatis baga gammaddee baga rabbi si gammachiisee ammallee gammachuun tee gammachuu tana daranii taffii taphaatu rabbi siif haa godhu. Akkanumatti itti fufii jabaadhu bareedduu koo isinillee obboloota koo warri biraa dhaabbattanii dadhabbii isii tanaa akka isiin gammadduu taasiftanii bilbila keessanitti banaa fi akkasuma yeroo isiin biizii taatee laayivii gubbatti ol bayaa fi qarqaaraa turtan hundi keessanuyyuu guddaa galatoomaa warri jajjabeessitanii asiin geettanii isinilleen osoo hifadhee osoo dadhabeen jedhinii biyya namaa keessatti mana namaa keessa osoo jirtuyyuu waan silaa yuutuubiin irraa eeggatu seera yuutuubii guutte bakka kana gahu isiitti dhugaa baay'een itti gammadee fi gammachuun isii gammachuu hunda keennati. Kanaaf baga gammadde siin jedha bareedduu koo birqee koo jabaadhuu itti fufii waan dhaloonni sirraa baratu barnoota waan sirraa argatu irratti akka dabarsitu abdiin qaba. Kadur caalaa kana daran akka jabaattee itti fuftee ittiin hojjettuun abdiin qaba inshaallah. Isinillee obboloota koo jajjabeessaa viidiyoo isin gadhiifattummotu laayikii fi sheerii warri sabskiraayib illee godhin akkasumas sabskiraayib godhaa fi jajjabeessuun dirqama keenya hunda keenyatti. Viidiyoon isaan gadhiifatanuu viidiyoo gabaabaadha. Warra moonii kana jajjabeessaa akka immoo warri isaan duuba jirullee fakkeenya isaanirraa fudhatanii bakki isaan ga'an kana akka ga'an isaanillee moonii jalqaban malee hin xumurre. Jalqabni isaanii kun tolee akka fuuldurri isaaniillee itti fufni isaaniillee akka tolu isinillee jajjabeessaa warri mootummoonni taatanillee jabaadhaa yoo isin jabaattanii viidiyoo babbareedaa viidiyoo dhaloota barnoota qabattanii yoo isin dhuftanii dhugaa rabbii daawwadhaa namaa maleeyyuu keessan maleeyyuu namni ofiin daawwataa waan ta'eef isin waan babbareedaa waan barnootaa sabaaf dabarsuu waan saba keessan irratti dhiibbaan finne amantii keessan irratti dhiibbaan finne kana qabattanii akka dhuftan inshaallah asumaanuu dhaamsa kooti. Jabaadhaa isinillee jajjabeessaa jabaadhu siin jedha birqee koo kana daran kan dur caalaa jabaattee itti fufuu qabdaa. Seera isaa guuttadhe jettee irraa duubatti hin harkifatinii yeroo duraa san sa'aatii guutuuf sa'aatiin irraa kaasaa maal ta'a jedhee itti dhiphata namni jechuu jidduu ooluuf hin fedhu. Amma immootu eega sa'aatii guute sa'aatiin irraa hin kaasu jettanii yoo irraa duubatti harkifattanii isin jalaa qorraa deema jechuudha. Macaanaati keessan qorraa deema akka hin qorrineefi waan babbareedaa waan barnoota nuuf qabu irratti akka nu dabarsitan abdiin qaba. Inshaallah jajjabaadhaa wal jajjabeessaa wal bira dhaabbachuu qabna dirqama keenya wal bira dhaabbachuun obboloota koo. Asumaan yoo dogongora qabaadhe dhiifama misaashoon jedhama yoo na baruu feetanillee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu nagaa naa tura. Thank you.